godhaa hin beekamnee fi bulchiinsa hamba seenaa sirna gadaatii fi akkasumas immoo the organ democratic system in gadaa loyalty keessatti hin qabneen Oromoon gabroomee hin qabaan akka loomsitti maaliif jennaa osoo diina afoo dhaabbatee guyyaa takka kilaashii harkaan qabatee beekee ilmaan Oromoo akkanatti lafarraa akka barbaadanitti waraana yoo barbaadan dhimma baadiyyaatti waraana ta'a. Mallaqa yoo barbaadan dhimma baadiyyaa irraa argatan. Akkaataa ittiin guddatanitti amma lammii keenya diriirsatii yookiin nyaachatii jiran jechuudha. Gantuu wal jala deemte ta'e kan nu qoqqoraa fi tan dhufu jiraatillee namaaf himu hibboodhaan waa walii himu jechuu baadiyyaa keessa argama malee warri magaalaa keessa jiru. Yoo isaanitti wareegaman kan akkamitti galmaan gahuu qaba. Ammatti hudhaa siyaasaa Oromoon keessa jirudha kaasaatii waliin nu qaba. Wallaggaa fi yaada akkuma isaan dhugaaf falmatan. Dhugaaf falmatan yoo akkuma isaan tattaaffii qabaatan saniin dhuma isaan dhugaaf falmatan. Warroonni akkuma isin jetta shaamish adii suni gadda taa'uu dhabeedha. Kunis yoo haasa'an televezyiinii OBN keessatti Zinaabuu Atnaafuu kan daayireektara ta'e booddee ammoo irraa darbatame